Barnoota viidiyoo ediitingii walitti fufiinsaanii guyyaa 30 isiniif dhiyaataa jiru keessaa harri guyyaa 14ffaadha. Barnoota keenya irraatiin immoo kiifireemiin maal akka ta'e, faayidaan isaa maal akka ta'e tokkoon isaa waliin ilaallaa jechuudha. Isa kanaaf viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla waan ta'eef akka xumuraatti nu hordofaa. Viidiyoon kun waan isin fayyaduuf immoo faavoraaytii jala keechuudhaan eegala. Yeroo dhiyoosii viidiyoon hojjetaa jiru vaariyaalii ba'an jiru waan ta'eef koppii liinkii riipoost sheer gochuudhaan nagajjabeessaa isiniin jedha. Afaana tura. Okay, jalqabuma irratti kiifireemii jechuun maal jechuudha? Kiifireemii jechuun mallattoo daayimandii kan fakkaatu bakka kana kan jirtu jechuudha. So iddoowwan lama erga kennee booddee akshinii gidduu sanatti ta'uudha jechuudha. Fakkeenyaaf faayidaawwan baay'ee qaba. Faayidaawwan isaanii tokko ni ilaalla. Viidiyoo dheeraa sana namoonni hordofuu barbaadan karaa yuutuubii kootii ilaaluu dandeessu. Amma garuu muraasa isinitti agarsiisa jechuudha. Faayidaa kiifireemii keessaa inni jalqabaa zuuminii fi zuum aawutiidha jechuudha. So kana gochuudhaaf jalqaba maal goona? Viidiyoo keenya haala kanaan ni fidanna jechuudha. Isinii kan barbaadan fidachuu dandeessu. Ani isinitti agarsiisu jechuudha kana fudhadhe jechuudha. So kanaan booddee haala kana erga fidannee booddee gara jalqabaa kana fiduudhaan maal goona? Bakka kana tuquudhaanii mallattoo daayimandii gara olii jirtu kana ni tunna jechuudha. Erga tuqnee booddee mallattoon daayimandii fakkaatu diimtuu bakka kanatti nuuf uumamtee jirti jechuudha. So kanaan booddee kana maal goona? Haala kanaan xiqqoo as bu'uudhaanii ammasii mallattoo daayimandii kana ni tunna jechuudha. Gabaabumatti kiifireemiin egaa akshinii yookaan gochas gidduutti ta'uudha jechuudha. So as keessa faayidaa isaa keessaa zuum aawutii fi zuumiin isinitti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf kiifireemii isa dhumaa kana dhufuudhaan maalan godha? Kana zuumiinan godha jechuudha. Gara kanatti zuumiinan godha haala kanaanii. Okay, kana booddee taphachiisni agarsiisa jechuudha. Waaw, haala kanaanii nu socho'ee jira jechuudha bifa professional ta'een. Zuumiin gochuudhaaf immoo ammasii fakkeenyaaf bakka kana tuquudhaanii maalan godha? Al takkaa mallattootti kana nan tuqa mallattoo daayimandii kana. So kanaan booddee ammasii mallattoo daayimandii kana irra deebiidhaanii nan tuqa jechuudha irraa butee. So kanaan booddee akshiniiwwan kana gidduutti jirudha jechuudha. Akshiniiwwan kana gidduutti jirudha. Kana booda maalan godha? Mallattoo daayimandii kana dhumaa kana yeroo inni diimaa ta'eeru gara dhumaatti nan buta jechuudha. Achi nan buta jechuudha. So kanaan booddee fakkeenyaaf yoon taphachiisni agarsiise haala kanaanii waaw, haala kanaan nuuf hojjetamee jira jechuudha. Gabaabumatti bifa professional gochuudhaaf zuumiinii fi zuum aawutiidhaaf nu fayyada jechuudha. Inni kan biraan immoo poosishinii jijjiirudha jechuudha. Yookaan poosishinii jijjiiruu jechuun bakka tokko bakka biraatti butuudha. Fakkeenyaaf kana gochuudhaaf immoo al takka viidiyoo keenya irratti tunna viidiyoo sochoosuu barbaachisaa jechuudha. Fakkeenyaaf ani konkolaataa kanan sochoosuu barbaades maalan godha? Erga al takka tuqee booddee mallattoo daayimandii bakka kana kan jirtu kana al takka nan tuqa. Gaafa tuqa mallattoo diimaa wayii bakka kanatti naaf uumamee jira jechuudha. So kanaan booddee haaluma sanaanii gara jalaa kana deemuudhaanii transform kan jedhu ni jira jechuudha. Transform kan jedhu kan nan tuqa. Advanced kan jedhu keessa nan seena. So kanaan booddee dalga butuu barbaade waan ta'eef x y dha waan ta'eef gara duubaatti nan deebisaa jechuudha. Akka xumuraatti achi nan oofa jechuudha. So kanaan booddee raayitii godhee keessaa ba'ee ammas maalan godha? Viidiyoo kana al takkaa tuquudhaanii ammasii kiifireemii koo ittiin dabala. So kanaan booddee ammasii transform kan jedhu keessa nan seenee advanced kan jedhu keessa nan seena. Anan ammoo gara duraatti nan butaa jechuudha. Haala kanaanii nan butaa. So kanaan booddee raayitii nan godha jechuudha. Yoon taphachiise isinitti agarsiisa amma. Waaw, konkolaataan keenya haala kanaan socho'ee jira jechuudha. Gabaabumatti poosishiniidhaaf nu fayyada jechuudha. Inni kan biraa immoo rooteetii gochuudha yookaan objektii keenya naannessuudhaan nu fayyada. Kana gochuudhaaf immoo viidiyoo keenya irraa al takkaa ni tuqna. Erga tuqnee booddee mallattoo daayimandii kana ni tunna. So kanaan booddee mallattoon kiifireemii yookaan mallattoon daayimandii fakkaatu gara jalqabaa kan nuuf seenee jira. Ammas kana booda haala kanaan harkisuudhaanii gara dhumaa kana fiduudhaanii al takkaa viidiyoo keenya irra ni tunna. Kana booda ammasii mallattoo daayimandii kana ni tunna. So ammasii mallattoon daayimandii gara xumuraatti nuuf uumamee jira. Kana booda maal goona? Gara dhumaa kana ni dhumna jechuudha. Haala kanaanii gara dhumaa kana ni dhumna. So kanaan booddee gara gadii kana transform kan jedhu keessa ni seenna. Kana booda rooteet kan jedhu ni jira. Haala kanaanii ni naanneessina jechuudha. So kanaan booddee keessaa ni baana. Fakkeenyaaf amma gaafa isinitti agarsiisu haala kanaanii objektiin keenya rooteetii ta'eera jechuudha. Inni kan biraa immoo faayidaan kiifireemii fiidinii fi fiid aawutiidhaaf nu fayyada jechuudha. Fakkeenyaaf fiidinii fi fiid aawutii jechuun suuta mul'achuu suuta baduu jechuudha. So kana isinitti agarsiisuudhaaf al takkaa viidiyoo keenya irra nan tuqa. Erga tuqee booddee gara jalqabaa kana fidachuudhaani mallattoo daayimandii gara olii jirtu kana nan tuqa. Kana booda gara dhumaa kana fiduudhaanis nan tuqa. So kanaan booddee ammasii haala kanaanii nan tuqa bakka kana nan tuqa. Ammas kiifireemiin uummadha. Ammasii kiifireemiin uummadha jechuudha. Kiifireemii bakka meeqatti uummadha jechuudha? Bakka afurittidha jechuudha. Bakka kana, bakka kana, bakka kana, bakka kanadha jechuudha. So kanaan booddee isa jalqabaa fiduudhaan maalan godha? Gara gadii kana oppaasiitii kan jedhu nan barbaada jechuudha. Oppaasiitii kan jedhu nan barbaada. So kanaan booddee kana zeeroo nan godha. Erga kana zeeroo godhee booddee gara xumuraa kana nan dhufa. Gara xumuraa dhufuudhaanii kana zeeroo nan godhee jechuudha. Amma gaafa isinitti agarsiisu waaw, haala kamiin mul'ata jechuudha.
objektiin keenya suni suuta badaa dhufee mul'ate jechuudha. Fakkeenyaaf inni kun maal jedhama? Feed in jedhama jechuudha. Feed outiin immoo yeroo dhumu fakkeenyaaf yeroo dhuma jala ga'u haala kanaan badii jechuudha. Nu fayyadaa jechuudha keyframein. Inni kan biraa immoo color change'idhaaf nu fayyada jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo keenya yookaan suuraa keenya haala kanaan bakka kana finneerra kanarratti apply gochuudhaan maal goona viidiyoo keenya haala takkaan ni tunna. So kanaan booddee mallattoo diamondii kana ni tunna. Erga tokko booddee keyframein nuuf uumameera. Bakka kana gara walakkaa kana dhufuudhaan ammas keyframein ni tunna jechuudha. Keyframee uumanneerra jechuudha. Lama uumanneerra jechuudha. So keyframee isa jalqabaa irra dhufuudhaan maal goona gara gadii kana erga seennee booddee brightness isaa kana haala kanaan gadi bunna. Saturation isaa kanas haala kanaan gadi bunna. Contrast isaa immoo xiqqoo ol bunna jechuudha. So kanaan booddee raayitiin ni goona jechuudha. Gaafan taphachiisin agarsiisu fakkeenyaaf amma maal ta'e jechuudha kalariin keenya gurraachaaf adii kan ture amma maal ta'e jechuudha amma garuu kalarii ta'aa dhufee jechuudha. Haala kanaanii kalar cheenjiidhaaf illee nu fayyadaa jechuudha keyframein. Inni kan biraa immoo volume adjustment jechuudha. Volumiin sagaleen keenya akka inni guddatuuf akka inni xinnaatuu fi nu fayyada jechuudha. Fakkeenyaaf kana sitti agarsiisuudhaaf viidiyoo kana bakka kana filadheen jira. So kanaan booda takka viidiyoo kanarraan tuqa ergan tuqee booddee mallattoo diamondii kana al takkaan nan tuqa jechuudha. Kana booddee bakka kana fiduudhaani mallattoo diamondii kana ammas nan tuqa. Ergan tuqee booddee aakshiniiwwan gidduu kanatti ta'uu sitti agarsiisa jechuudha. Kana booda maalan godha gara kana dhufuudhaani yeroo inni dhumaa kuni diimatee jiru jechuudha mallattoon diamondii kooti kuni. Gara gadii kana volume kan jedhu kan keessa nan seena. So kanaan booddee sagalee kana nan dabala jechuudha. Gara dhumaa kana ergan dhufee booda immoo gadi nan buusa jechuudha. Kana booddee raayitii nan godha. Fakkeenyaaf gaafa taphachiisin itti agarsiisu. Dijitaalawaa amma keessa jira. Sagaleen keenya suuta fakkeenyaaf xiqqoo as butee isinitti agarsiisa. Dijitaalawaa amma keessa jiraataa jiru keessatti ogummaawwan nuti qabaachuu jechuudha. Yoon bakka kanatti hir'isuu barbaade maalan godha? Haala kanaanii gadi nan buusa jechuudha sagalee koo. So kanaan booddee maal ta'a jechuudha? Ogummaawwan nuti qabaachuu haala kanaanii ni badaa jechuudha. Gabaabumatti bakka sagaleen guddaa nu barbaachisutti sagalee keenya guddifnee bakka sagalee keenya xinneessuu barbaannetti immoo sagalee keenya xinneessuu ni dandeenya jechuudha. Kanaan nu fayyada. Gabaabumatti barnoota keenya irraa kana fakkaata akkasiin baay'ee irraa baratan abdii guddaan qaba. Namooti viidiyoo dheeraa isaa barbaadan immoo YouTube irratti step by step keyframe viidiyoo isiniif qabadeen dhufaa jira waan ta'eef namooti isinii galuu didee YouTube chaanalii koo Teeraa Digital Skill kan jedhu deemtanii search gochuudhaani na hordofuu dandeessu achirratti barnoota baay'een isiniif qabadee dhufaa jira. Akkasumas illee barnoota viidiyoowwan babbareedaatu irra jira waan ta'eef achiin hordofaa isiniin jedha. Galatooma.